Hello. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zar alhamdulillah. Gaaf gaafii qaba jette maali gaafiin kee? Abbaa manaa gaarii dhabee ayyee kanaafuu akka abbaa manaa gaarii argannu du'aayi nuu kadhaa jechuu keeti. Ayyee gaarii walaakin ati waan tokko gochuudha qabda. Abbaa manaa gaarii argachuu yoo feete jalqaba darajaa tokkoffarratti ati ofii keetiif gaarii ta'uudha qabda. Yoo ati ofii gaarii taate abbaan manaa gaarii dafee sii dhufaa jechuu. Kanaafuu axxayyibaatu lixxayyibiina waxxayyibuuna lixxayyibaati. Abbaan manaa gaariin haadha manaa gaariidhaa fi haati manaa gaariinis abbaa manaa gaariidhaaf qophooftee rabbi jedhe. Kanaafuu abbaa manaa gaarii argachuudhaaf abbaan manaa gaariin immoo haadha manaa gaarii argachuudhaaf ulaagaan inni guddaan kan rabbi jedhe kana jechuudha. Gaariin gaariitti dhufa waan ta'eef kanaafuu gaarii ta'iitii abbaan manaa siif dhufa jennee abdii qabna inshaallah. Si qofa otoo hin taane obboleeyyan keenya hundaafuu dhaamsa kana dabarsina jechuudha. Nama gaarii argachuudhaaf jalqaba dursinee ofii gaarii ta'uun murteessaa ta'uun baay'ee barbaachisaadha.